kabajamtoota fi jaalatamtoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii kun miidiyaa jaalannee shoodha. Baga nagaan gara mana jaalannee shoo dhuftan jechuun jaaladha. Maatii jaalannee shoo kam taatan viidiyoo kana like share gochuun hiriyoota keessan biraan gaadha. Yaada qabdan mootinii komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni haaran gara miidiyaa jaalannee shoo dhuftan egaa maatii ta'a jaalannee shooti makamaa isinii jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessan sheerii godhaadha. Amma egaa gara yaada qabadhee dhufeetti walii wajjiniitiin dabarra. Guyyaa har'aa kana gara keessan dhufee jira. Akkasumallee obboloota koo hordoftoota jaalannee shoo kan taatan hunduma keessan maatii jaalannee shoon egaa dadhabbiin kun dadhabbii koo duwwaa osoo hin taane kan keessan dabalatee waan ta'eef hordoftoota koo hundaan galatoomaa isiniin jechuudhaaf kana nani dhufe sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko dubbiseen sana booddee mootinii yaadan dhufee fi isiniif ibsuun barbaada. Egaa maal qabattee dhufte jechuu dandeessu. Amma sanatti osumaan na eeggadhaa isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo wanta hunduma keessatti gaafa nu gargaaru waaqayyo galateeffachaa akkasumas mootinii namoota dadhabbii keenya sana wajjiniitiin nu jajjabeessaa turan nu bukkee dhaabbachaatii turanii galateeffachuu waan hin barbaadeef jechuudha. Kanaaf obsumaan tura jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifama. Share, like, comment godhaadha. Tole sagalee waaqayyoo keessaa lafti nani dubbisu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee maal jedha akkas jedha. Egaa kutaa kana keessatti kan nuti arginu wanti hundumtuu yeroo qabaachuudha. Mata durumti isaayyuu wanta ta'u kam keessattuyyuu wanti ta'u yeroo qabaa jedhee dubbata. Akkas jedha. Maqaa Yesuusiin lakkoofsa 1 irraa kaasee wanti hundinuu yeroo qaba. Wanti bantii waaqaa jala jiru hundinuu yeroo qaba. Dhalachuun yeroo qaba, du'uunis yeroo qaba, dhabuun yeroo qaba, dhaabuun yeroo qaba, isa dhaabame buqqisuun yeroo qaba, ajjeesuun yeroo qaba, fayyisuun yeroo qaba, diiguun yeroo qaba, ijaaruunis yeroo qaba, boo'uun yeroo qaba, kolfuunis yeroo qaba, gadduun yeroo qaba, sirbuunis yeroo qaba. Dhagaa bittinsuun yeroo qaba, dhagaa walitti qabuunis yeroo qaba, hammachuun yeroo qaba, hammachuu dhiisuun yeroo qaba, barbaaduun yeroo qaba, barbaaduu dhiisuun yeroo qaba, kaa'uun yeroo qaba, gatuunis yeroo qaba, baqaqsuun yeroo qaba, hodhuunis yeroo qaba, caaluma jechuun yeroo qaba, dubbachuunis yeroo qaba, jaallachuun yeroo qaba, jibbuunis yeroo qaba, loluun yeroo qaba, nagaa buusuunis yeroo qaba jedha. Wanti hundumaa kana keessatti wanti hundumtuu yeroo qaba jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan nuuf godhe hundumaa keessatti yeroo keenyatti osoo hin taane yeroo ofii isaatii barbaadetti waan haaraa jireenya keenya keessatti godha waan ta'eef wanti waaqayyo uume kamiyyuu maalidha? Yeroo qaba jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa barreessaan macaafa lallabaa Salamoonidha. Salamoonii ogummaa baay'eedhaan nama hojjechaa turedha. Wanta hojjete sana keessatti garuu wanti hundumtuu yoo jedha wanti hundumtuu kan tuudha jedhee waa'ee akka hin baasnetti yeroo itti lakkaa'u argina jechuudha. Ogummaadhaan hubannaadhaan wanta baay'ee isaa hojjetee ka'e wanta hunduma hojjetame kana keessatti maalidha? Akka waa'ee hin baasnetti yeroo lakkaa'ullee hin argina jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa boqonnaa 1 irraa kaastanii yoo dubbisan. Yaa ta'uyyuu malee iddoo kanatti mootiin kan inni dubbatu wanta hojjennu kam keessatti wanta ta'u kam keessatti yeroo qabaachuu isaa argina jechuudha. Yoo yaadattan ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa Qaanaa Galiilaatti bishaanicha sana daadhii yoo itti jijjiiruu barbaade yeroo ofii isaatti malee yeroo namni isaa ajajetti yookiin mootiin haati isaa Maariyaamii isa ajaje sanatti waa godhe miti. Maal godhe yeroo isaa eeggatee waan haaraa godhe waan ta'eef jechuudha. Har'as egaa gara keessan kanan dhufee fi wanta yeroo isaa eeggatee jireenya koo keessatti ta'e isinitti himuun dhufe jechuudha. Innis egaa yuutuubii ergamoonni ta'ee reefu ji'aa fi waan ta'e caalu yaa ta'uyyuu malee bubbuleeti jechuudha. Egaa adisensiin piinii kanan erge mana poostatti ergamee piiniin koo torbee darbee jira jechuudha. Kanaaf deebi'ee inni kun immoo gatii dadhabbii koo duwwaa osoo hin taane yuutuubiin keenya egaa seera qabeessa kan jennu moonii erga taanee booddee wanti itti yuutuubii seera qabeessa godhee sana booddee doolaara irratti lakkaa'uu jalqabnu walii wajjiniin jechuudha.
kanadha jechuudha. Maalinni innis pin numberidha. Pin numberii ko mootiini waaqayyoof haa galatu torbee darbe keessa naaf deebi'ee YouTubein ko seera qabeessa ta'eetii jira jechuudha. Kanaaf guddisee isin galateeffachuun barbaade namoonni akkasumallee chaayinaalii koo irratti kallattii garaagaraatiin yeroo nani foormii YouTubii kanaa guutu dadhabbii guddaa godhanii fi akkasumallee yeroo jalqabaatiif egaa wanta xiqqoo ishiiti YouTubiin kiyya naa dabee ture ji'a 3 sana guutuu sa'aatii guuttachuu keessatti sa'aatii egaa jalqabatti maallaqaan guuteeti kana nani moonii ta'ee ture yaa ta'uyyuu malee lammataa irratti sa'aatii mataa kiyyaatiin sa'aatii yoo naaga ta'e tokko irratti guuteeyyuu jechuudha. Sa'aatii mataa kiyyaatiin akka moonii guuteedha jechuudha. Waaqayyoof haa galatu inni kun mootiin dadhabbii koo duwwaa osoo hin taane dadhabbii keessanii dadhabbii hordoftoota jaalannee shooti jechuudha. Kanaaf guddisee isin galateeffachuu nan barbaada. Duraan dursa garuu kan kana hundumaayyuu godhe waaqayyo hin galateeffama. Ittaansee immoo isin warra bukeef koo taatanii jajjabaadhoomaa miti hin darbaa jettanii gaafa nani gaddu na wajjin gadditanii gaafa nani gammadullee na wajjiniitiin gammadaa turtan akkasuma bilbila keessan osoo nambisin halkanii fi guyyaan na jalatti gubaatii turtan dhugumattiin garaa koorraan fuudhee sin galateeffadha. Waaqayyo gooftan sina eebbisuu tari ani nama waanan ta'eef sin eebbisee isinitti gaabbisuu nan danda'a. Borummoo afaanumaan sin eebbise kanaatiin wanta biraa siniif jechuu nan danda'a waan ta'eef waaqayyo sina eebbisuu eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa namoonni akka addaatti eebbisu yoo jiraate obboleessa keenya baay'ee jaallannu akkasumallee miidiyaa kanarratti YouTubii gara YouTubii afaan Oromoo kanatti deeggarsa kan nuuf godhu yeroo baay'ee viidiyoo isaarree ilaallee barumsa guddaa kan irraa argannu nama jalqabaatii chaayinaalii kiyya foormina guuti jedhee itti kenne obboleessa keenya Makoodii Tuubiidha jechuudha. Makoodii Tuubii waaqayyo si haa eebbisu eebbifamisiin jechuun jaalladha. Jalqabatti egaa moonii naaf guutee isatu naaf ergee akkasumallee lakkoofsa pin nambarii kana kan isaatiin guutame mana poostatti waan ta'eef mana poostatti deemee lakkoofsa pin nambarii kana naaf ergee dadhabbii guddaa gochaatii ture. Waaqayyo bara kee jireenya kee haa eebbisu eebbifamisiin jechuun jaalladha. Akkasumallee nama baay'ee jaallannuu fi kabajnu YouTuberoonni baay'een isaanii kan isaan biratti guutatan egaa obboleessi keenya abbaa eebboo jechuudha. Baay'een keessan beektu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaadha. Guddina nama kamii keessayyuu carraa qabaachuun qaba. Waaqayyos immoo isa kanatti gammada jechuudhaan isaanillee dadhabbii guddaa gochaatii turanii dhugumatti ergananii jalqaba foormii yoo guuteyyuu wantoonni sirroofne baay'ee isaatiitu ture jechuudha. Waan sin garamu keessa ani dhaqee ofii kiyya gaafa YouTubiin adabbiin irraa kaasuuf sa'aatii guuttadha play godhee wanti guutamin baay'eetu ture. Yaa ta'uyyuu malee YouTubiin akka carraa ta'e guyyaa 3 fi 4 obbida bulche jechuudha boonii kiyya sana. Baay'uma tokko nagarrama jechuudha. Waaqayyo waan sirrachuu barbaadu waan jiruu fi ergasii isaanii wanti sirratiin baay'eetu jira. Naguma na apply gootee nda'u jedhanii too dubbatanii turanii. Yaa ta'uyyuu malee ergasii naaf xumuranii dhugaa dubbachuu fi haala gaariidhaan naaf xumurame waaqayyo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu manni keessan gaa'elli keessan haa eebbifamu jechuun jaalladha. Makoodii immoo gaa'ela waan hin qabneef namatti gaa'elli kee eebbifamu jechuun dhiisee waaqayyo gaa'ela gaarii siif haa kennu jechuun jaalladha. Dhugaadha hundumti keessanuyyuu eebbifama jaalatamtoota kabajamtoota maqaa keessan dha'ee hin fixu dhugaa dubbachuu fi baay'ee keessattuu na gargaaraa ture. Akkasumallee obboleettii keenya Asteer obboleettii keenya Buzee dhugaa dubbachuu fi adda duree ta'anii yeroo itti ijoolleen isaanii fa'atanillee karaa baay'eedhaan na gargaaraa turanii gaafa namuma sa'aatii guuttadhutti gaafan anillee ijoollee kana maal jedheen kadhadha jedhee toof ceepha'utti obboleettii keenya Buzeeffaanti dhugaadha bilbila tokkicha osoo fayyadamtu yeroo kamiyyuu na biraa haftee hin beektu. Kanaaf guddaa galatoomsiin jechuun jaalladha. Gooftaan bara jireenya kee eebbisu hundumti keessanuu eebbifamaa. Kana yoon jedhu ishee akka duraatti kanan fudhadhe warri ishee jala jirtan isheedhaaf tole jettanii ajajamtanii fi dhuftan waan ta'eef jechuudha malee hundumti keessanuu naaf eebbifamaa. Maqaa keessan dha'ee hin fixu waaqayyo sinaa eebbisu. Amma egaa YouTubii kana yoo isin na wajjiniin hojjettan yoo isin yeroo hundumaa viidiyoo kiyya daawwattan ani sitti fufeen hojjedhaa jiru. Isin subscribe gootanii, commentii na barreessitanii, itti fufi jabaadhus wajjiniitiin jirtu.
jirran aan jettan yoo itti fufee ol wajjiniitti hojjenna waaqayyo immoo haala mijeessu wanta barumsa isiniif ta'a jedhu anis yeroodhaa gara yerootti qabadhee dhufa jechuudha sagantaa dhaabbataa. Egaa yeroo baay'ee sagalee waaqayyo kana hordofuudhaaf dhaloota baay'ee hin qabaannu garuu yaa ta'u malee kan nu fayyadu isa gaarii kana waan ta'eef wanta waa'ee hin baasnetti yeroo keenya dabarsuurra sagalee waaqayyo gadi teenyee wal wajjiniitti dhaggeeffanna jechuudha. Eebbifama ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, koomantii gochuun na hordofaadha. Shaaloom.